Guyyaan har'aas akkuma beekamu Agustii 26/8/2025dha. Already ja'a kana tokko lama inni rakkoofni keessaa baanee gara Seeptembarii yookaan ji'a sagalaffaatti darbuu fi guyyaa afur qofatu nu hafeeti jira. Oolmaan sharafa maallaqaa guyyaa har'aa immoo meeqarra ga'ee ni dabale moo ni qannase? Kan biyyoota 20 oliitiin isin qabadhee dhufee jira. Innis immoo karaa Itoophiyaa nigdi baankii yookaan immoo baankii daldala Itoophiyaa irratti fi akkasuma karaa bilaak maarkeetii yookaan gabaa gurraacha irratti meeqaan akka olii haala bareedaa ta'eetiin isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Suuzan firankii, Kanaadaa doolaarii, Yuuroo akkasuma paawundii sterlingii, Awustiraaliyaa doolaarii, Suudin kiroonii, Noorwee kiroonii, Saawud Arabiyaa riyaal, Dubaay dirham, Joordaan dinaar, Kuweet dinaar, Yaman riyaal, Turkii liiraa fi kanneen kana fakkaatanii baay'ee isaa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Akkasuma immoo persentii 25 ijoolleen mana madaamii keessa jirtanis ta'e bakka biraa gabaa gurraacha yookaan bilaak maarkeetii kan hin beekne jarri isin bira jirtanillee hawaalaa kana kan isiniif hin eeyyamne kallattii deemtanii baankii irrattidha kan isin galfattanii homaa gochuu waan hin dandeenyeefu isa kanaaf immoo qarshii geessitanii baankii irratti galchitu malee biyya yeroo gahe akkaawuntii isin irratti ergattan yookaan namni isinitti irratti ergitan obboleessa ta'uu danda'a, obboleettii, fira, maatii, waatii akkasuma abbaa manaa keessan, hiriyaa keessan ta'uu danda'a. Namni isin birritti ergitan suni karaa baankii irraa meeqaan akka isa qaqqabe yookaan meeqatu akka isarra gale adda baasanii kan namatti himuu hin barbaanne namoonni tokko jiru jechuudha. Isin immoo warri baankii irratti ergachaa jirtan kana beekuu fi adda baafachuudhaaf guyyaa guyyaatiin odeeffannoo sharafa irratti jiru warreen akka keenyaa kan yeroo isiniif hinnu sirriitti hordoftanii asitti beekachuudhaan herrega keessan barattanii gara nama sanaatti ergachuuti dandeessu jechuudha. Waan hojjettan hagam akka ta'e hagamirraanis akka ga'e beekuun dirqamaa jechuudha. Warri karaa gabaa gurraacha ergattanii durayyuu dallaalaanii kanaan si erga jedhee isinitti dubbata waliigaltu ni ergitu. Herrega maallaqa keessanii hagamiin akka isinii galu galees hagam akka ta'u ni beektu jechuudha. Kanaafuu jalqabni keessanii arralee akkuma yeroo hunda isiniin jedhu baay'een keessan ilaaltanii utoo irraanfattanii baatu otoo hin taane laayikii gochuuti jalqaba. Laayikii gochuun keessanii baay'ee fayyada. Namoota baay'ee bira akka qaqqabuudhaa fi fagoo akka deemuuf gargaara waan ta'eef isinis hin dagatiinaa anis immoo si yaadachiisuu hin dhiisu bakka jirtanitti nageenya waaqayyo hunduma keessaniidhaaf haa ta'u faamilee kee beekumsaalee akkam jirtu nagaa keessanii jecha guyyaa har'aas immoo akkuma beekamu oolmaa sharafa kan Agustii 26 ittiin sharafamaatii ol isinii qabadhee dhufeetiin jira. Ani isinis yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftanii anaa dhufu isiniin jedha. Sabskraabii gochuutiin maatii maamila naaf ta'a akkasuma viidiyoo laayikii sheerii gochuun irraanfatiina beelii kana gadi tuquutiin gurraacheffachuu hin dagatiina notifikeeshiniin akkasiin qaqqabu isinii fayyada waan ta'eef agammaatti immoo warri ajajjabeessaa turtanii yaada keessan astaayitii keessaniin koomentii bareedaa warri naaf kennitan akkasumallee warri jabaadhunaan jettanii sabskraabiillee gochaa jirtanii baay'ee galatooma gaariin manuma mana isaa jira waan ta'eef hunduma keessanuu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja na jajjabeessaatii warri jirtan hunduma keessan thank you isiniin jechuutii barbaada. Ammallee wannan isinirraa barbaadu jiraate laayikii sheerii gochuu akkasuma sabskraabii gochuutiin turtii keessanii aga xumuraatti na waliin godhaa isinin gara oolmaa sharafaa guyyaa har'aatti darbineetu waliitiin ilaalla jechuudha. Akkuma isiniin jedhee warri gabaa gurraacha yookaan hawaalaa irratti erginii karaa baankiitii warri ergitanii kallattiin ergitanii ergamee namanii itti ergi bira naa qaqqabeera jettanii dhiistoo ta'uu hin taane qarshiin keessan biyya ga'e hagam akka ta'e herrenni saantiba meeqa birrii meeqaan akkasinii galee adda baastanii beekuu ni dandeessu jechuudha. Akkasittiin odeeffannoo guyyaa irratti dhufu hordofuutiin namni suni yoo qannasee aga kanatu nagee bira ga'e yoo jedhellee hagam akkasiniif amanamu yookaan namni suni haqa akkama hagamii akkasinitti dubbatu adda baafachuu dandeessu jechuudha. Salphumatti bilbiluma harka keessa irra jiruutiin viidiyoo shoortii akkasii hordoftanii bira qaqqabuutii ni dandeessu sirriitti jechuudha. Kanaafuu akkasittiin hubadhaa isiniin jechuutii barbaadeeni. Gara oolmaa sharafa guyyaa irratti darbina Agustii 26/8/2025 ta'uu isaa hin dagatiina. Ameerikaa doolaarri tokko 138.48 karaa baankiin karaa gabaa gurraacha immoo 163 saantiba 61 suuziin firankii karaa baankii 169 saantiba
jaatamii Kanaadaa doolaarii karaa baankii 97 tuqaa saantiba 98 karaa gabaa gurraachaa 118 tuqaa saantiba 14 baay'een keessanii doolaara irraatii nuti maal nu fayyada kan biyya arabaa yookaan biyyoota eeshiyaa nuti warra jettanii jalqabarra doolaara ilaaluutii qabna maaliifi karaa baankiis ta'e karaa gabaa gurraachaanis jechuudha. Sababni isaa yoo doolaarri dabaree qarshiin kaanillee nima dabala, yoo doolaarri qannase kaanillee inuma qannasaa jechuudha. Jalqabarratti kanneen akka doolaaraa akkasuma yuuroo isaan kanadha kan ilaalamuutii qabu. Akkasittiin hubadhaa isiniin jechuutii barbaadeeni. Inni itti aanu yuuroodha. Kanaafuu akkasitti beekuu qabdu guyyaa har'aa kana yuuroon tokko karaa baankiitiin 161 tuqaa saantiba 72 karaa gabaa gurraachaa 190 tuqaa saantiba 35 paawundi sterlingii karaa baankii 183 tuqaa saantiba 18 karaa gabaa gurraachaa 220 tuqaa saantiba 36 Awustiraaliyaa doolaarii karaa baankii 87 tuqaa saantiba 89 karaa gabaa gurraachaa 105 tuqaa 0 saantiba 3 inni itti aanu suudiin kiroonii karaa baankii 14 tuqaa saantiba 28 Norwee kiroonii karaa baankii 13 tuqaa saantiba 47 inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaal karaa baankii 36 tuqaa saantiba 78 karaa gabaa gurraachaa 42 tuqaa saantiba 59 inni itti aanu Dubaay dirham karaa baankii 37 tuqaa saantiba 59 karaa gabaa gurraachaa 43 tuqaa saantiba 45 Joordaan dinar karaa baankii 199 tuqaa saantiba 45 karaa gabaa gurraachaa 230 tuqaa saantiba 4 Kuwait dinar karaa baankii 443 tuqaa saantiba 99 karaa gabaa gurraachaa 535 tuqaa saantiba 20 Yemen riyaal karaa baankii 0 tuqaa saantiba 59 Turkii riilaa karaa baankii 3 tuqaa saantiba 46 Iraaq dinar karaa baankii 0 tuqaa saantiba 11 Israa'el shekel karaa baankii 42 tuqaa saantiba 17 Omar riyaal karaa gabaa gurraachaa 425 tuqaa saantiba 49 Bahariin dinar karaa gabaa gurraachaa 433 tuqaa saantiba 36 Qatar riyaal karaa baankii 38 tuqaa saantiba 90 Chaayinaa yuwaan karaa baankii 18 tuqaa saantiba 90 karaa gabaa gurraachaa immoo Chaayinaa yuwaaniin tokko yookaan immoo Chaayinaa birriin tokko karaa gabaa gurraachaa 22 tuqaa saantiba 86 olee jira jechuudha. Oolmaan sharafa guyyaa har'aa kana fakkaata. Akkuman isiniin jedhee warri karaa gabaa gurraachaas ergachaa jirtanii isin fayyada. Warri immoo karaa baankiitiinis immoo ergachaa jirtanii kaanii xiqixiqii madaalaalaayyuu hin dhaqu. Nama wajjin rakkachuun dhaqu jettanii baankii irratti kan murteessitanii ofumasiistanii ergachaa jirtanis jirtu. Isinin illee baay'ee isin fayyada. Akkasuma immoo warri karaa gabaa gurraachaa kanaa isin daangeessanii jaarri isin bira jirtan isin dhorkanii kallattii baankii irratti ergachaa jirtanii irra caalaatti baankii daldala Itoophiyaati namni parsentii irra caalaan kan fayyadamu waan ta'eefu isinin illee ni fayyada jechuudha. Walumaa galasaatti isa kana fakkaata yaadni koo isinii galadheetii yaada. Bakka dogoggorri jirutti na sirreessaa akkuma isiniin jedhee laayikii sheerii akkasumallee warri maatiin taanii maatii ta'uudhaan asaaba saayitii keessanii gaaffii qabdanii sekshinii koomentii jala na kaa'utii dandeessuu isiniin jedha. Akkasuma immoo warri haaraa taatanii dhuftanii gadi buutanii viidiyoon kanaan dura hojjechaa turellee keessattuu qimammoonni baay'ee akkasiin fayyadu nan beeka. Warri argine jirtu waan ta'eef isinis gadi bu'aatii viidiyoo kanatti aanee jiru gadi bu'aatii ilaala. Waan baay'ee isin fayyadudha. Achirratti illee yoo gaaffii qabaattanii na gaafachuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin nagaan deebi'utti nagaa ta'a baay'ee.